Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni maatii Adaanuu YouTube kan taatan hundi keessanuu akkam jirtu jirra jirtu guyyaa harka fuunee siniin jecha badeetiniin ture viidiyoo erga waraabee tureera jechuudha. Amma garuu wantoonni viidiyoo na yaadachiise wantoota tokkodha jechuudha. Innis immoo hirreecha hirreechaaf jechuudha. Irreechi baranaa bara 2016 kuni wanta baay'ee nama gammachiisuu fi wanta baay'ee nama bohaarsu jechuudha. Keessumaa Finfinnee keessatti calaqqisi uummata Oromootii fi yookiin immoo waaqeffannaadhaaf gaggeeffamaa jiru wanta baay'ee nama gammachiisudha. Yeroo asteenyas ilaalu jechuudha. Inna akkuma na argitan kana keessumaa takka qabadheetiniin dhiyaadheetiniin jira. Gara isheetti siniin dabarsa jechuudha. Ayyisha harka fuunee nageenyaaf araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Saba koo akkuma jirtanitti warri maatii Adaanuu taatan marti keessaniyyuu kun irreessanii jedha. Innaa baga bara haaraa bara eebbaa bara jaalala bara gammachuu isin ga'ee irreessi kun irreessa milkii irreessa bilisummaa fidu nuuf haa ta'u. Bara jaalalaa bara gammachuu bara sabni keenya kun gammadu kan immoo itti milkaa'u nuuf haa ta'u. Okay. Galatoomisiin jedha. Ishiin har'a mana kiyyatti yookiin immoo YouTube tiyya mana studio kiyyatti argamtee jirti. Asumaan guddaa galatoomin jedhaani. Mee ayyaana irreechaa kana irratti waggaa waggaadhaan jechuudha kan naanna'ee dhufu. Keessumaa uummanni Oromoo bacaqii keessa darbee gara booqaa biraatti yoo darbu keelloon daraaree qeerroon maraatee yeroo jedhanii sirbantu jira. Mee maaliif sirbanii? Fakkeenyaaf yeroo bacaqii sanaa namnumti waliyyuu yaadatu waliyyuun dubbisu. Garuu yoo birraan bari'ee immoo hunduu ni gammada, habaaboonni daraaraa, Oromoonni hirreeffata, sirba garaagaraatu ba'aa jira. Akka argitu kana amma barana baqaatti hundi sirboota baay'ee baasanii jiranii. Mee maaliif mee sababa maaliif? Kana irraa yaada kennu. Eeyyisaadha bara hundarraa barri kun bara adda ta'e yaadni das nama jedha. Bara kana wantoota baay'eetu dhufaati jira. Wantoota baay'eetu as ba'aa jira. Wantoota akkamiyyuu jette yaadni nama keenyarraa irraa kan hubachaa jiru kanaafis immoo argaati jiru wantoota bifa gammachuudhaan ta'e wanta adeemaa jiru biyya keenyarraas ta'e asii achi daawwannu bakka wanta nama hawwatu bara yaadni gaariidha nuuf akkanumatti itti fufee ta'e waggaa waggaadhaan akkanumatti sabni keenyarri wal jaalatee gammadee waliin dhaabbatee osoo itti fufee das nama jedha sigalee. Wanti adda isa godhu barana bakka ni jira. Beektaa barana wanti isa adda godhu barreen gaddaa namoota baajii moo maal qaban qofatu dhaqee hirreeffataa jedhanii turan beektaa. Barana garuu uummanni Oromoo kan dandeettii qabu kutaa 11 keessaa namni humna qabuyyuu dhufee hora Finfinnee fi hora Arsadeetti irreeffachuudhaaf eeyyamamee jira jechuudha. Maaliif Finfinneen har'a kan ishiin urgaa jirtu Oromoo urgaa jirti jechuudha. Keessuma baandiraa abbaa gadaatiin marfamtee baandiraan abbaa gadaa ol ka'ee fannifamee mul'ataa jira. Bakka innaa maaliif Finfinneen keessi annuura Oromooti. Finfinneen kan Oromooti yeroo jechaa turree waa bichaaf himti yookiin immoo waan tokko bichaaf himti jechuudha. Isa dhugaa annuura Oromooti. Ammas immoo kan keessaa calaqqisaa jirus immoo sirna aadaa uummata Oromoo duudhaa fi aadaa isaa qabatee deemaa jiru jechuudha. Irreecha jechuun akkuma beekamu namni bacaqii gannaa keessaa ba'ee gara booqaa biraatti yoo darbu yaa Rabbi bacaqii keessa nu baaste gara booqaa biraatti baga nu dabarsite jedhanii waaqa isaanii kanuma itti galateeffatan malee wanti biraa hin jiru jechuudha.
yaa waaqa malkaa uumtee yaa waaqa tulluu uumtee yaa waaqa nama uumtee jedhanii dhaqanii waaqa isaanii galateeffatanii hirreeffatanii galuu jechuudha. Minaa kennaanillee akka mataa kiyyaatti hirreeffadheetiin hin dhufee ishiin illee hirreeffattee dhuftee mee hirreessa kanarratti yeroo anifatarra dhaqnee kan Finfinnee booruuf jala bultiidha anifatin farra hirreeffannee dhufnee mee maaltu sitti dhaga'ame yeroo hirreeffattee dhuftetti? Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee keessa gammachuu qaba. Biyya kee keessas jiraachuu baadhu biyya ormaatittuyyuu aadaa biyya kiyyaa yookaaniifis immoo seera fi duudhaa qabnu yaadannee akkanatti bifa bareedaadhaan dabarsuu keenyaaf gammachuutu natti dhaga'ame siin jedha. Anillee dhugaa waaqaa kaka'umsa dhuma isheen naa gooteen jechuudha. Deemnee malkaa guddaa takka dhaqnee jechuudha kan nuti irreeffannee dhufnee innaa achittillee bakka wanta baay'ee nama gammachiisu yeroo nuti uffata keenya addaa kana uffannee yoo deemnu uffanni keenya addaa ishiin kan uffattee deemte animmoo kan abbaa gadaa jechuudha kanan uffadhee deeme innaa yoo deemnu bakka namoonni isaan irraa adda uffannee jira waan ta'eef namoonni irra caalle nu laalu warroonni immoo ayyaana irreechaa akka nuti kabajnu warroonni beekan immoo baga geessan bagattiin sin ga'ee nuun jedhanii warroonni nu bira darbantu jira jechuudha. Innaa kanaafuu ani wanta tokko wantan otoo isinitti hin himin nafu jechuudha. Barreen gaddaa namoota baay'ee jechuudha. Namoonni akka hirreecha kanarratti hin dhiyaanne dhorgamaatti ture. Bara nagaa amma qophii jala jira har'i kan waazeemaadha kan boruu kan Finfinneen akkaataa itti ooltu walumaan ilaalla siniin jenna. Meemii yeroo amma fakkeenyaaf biyya keessaa akkasitti calaqqis Oromiyaa yookiin immoo bilisummaa urgaa jira. Keelloon daraaree biyya nama hawwachiisa. Mee otoo saatii kanatti biyya jiraatte mee akkamitti dabarsita? Anirree akkasumatti dabarsisla. Akkamitti dabarsita? Bifa bareedaa ta'ee akkamitti dabarsita? Saba koo waliin dhaabbadhee dabarsaa gammadee sirbirree maarirree. Mee maal jette sirbita tolante? Wantuma namni jedhu jedhagaa. Wantuma jechuun fakkeenyaaf yeroo warroonni dhalataa duubaa kun wantoota sirritti jedhanirree beekuu baannu maariyoo jedhaniiti kan deemanii hayyoliin keenyan fuuldura jedhanii irreeffatu. Isa haga dhumaa san hin beeku maalfi qaamanis isaan irraa fagoo jirra erganaa irree immoo irraaffannis ammas immoo akka of yaadannu kaniifis immoo boru itti galla waan ta'eef yeroo mara inshallah egeree jechuun waaqayyo achiin nu ga'e kunooti kan nuti ittiin irraanfannee dhufne marga jiidhaa qabannee jechuudha. Innaa ayyaanni irreechaa kunii kan baranaa fi kan egeree kan baranaa xumuraa jirra ganaadha. Kutaalee Oromiyaa keessaa iddoo iddoodha irreeffatameera. Horsadee fi hora Finfinneetti boruuf iftaan jechuudha. Nuti immoo boru wanta jala teenya yookiin immoo wantoota achi darbu jala teenyee dhaggeeffachuudhaaf yookiin immoo isaan hordofuudhaaf miidiyaa irratti waan ta'eef nuti har'a jala bultii kana gaggeeffanneerra hirreeffanneerra jechuudha. Innaa nuti boru immoo qophii akkaataa uummanni keenya ittiin waaqa isaa galateeffataa ooluu calaqqinsa aadaasaa uffannaasaa uffannaanii gammachiisa barri kun dhugaa dubbachuuf ta'e sirriidha. Maaliif baay'ee namni keenya irree ta'ee cunqurfamaa ture iddoo adda addaatti wantoonni tokko dhaga'amaa ture. Tana dura haga ammaa malkaa xixiqqaa irratti irree irreeffachaa jiranii haga ammaa homaan argine bifa bareedaadhaan barana wanti adda godhu isa kanadha. Kan guyyaa boruu kanas immoo waaqayyoon nagaan baasee rabbi nagaan mana isaaniitti haa deebisu kan irra haarsadii isaasuma deemaa jira. Akkanumatti rabbiin gammachuudhaan isaan baasee gammachuudhaan isaan haa galchuun jedha gama kiyyaanii baay'ee nama gammachiisa baranaa warroonni sirbanirree sirba babbareedoo ta'e qabatanii nuuf dhufanii innaa rabbiin isaan haa milkeessu akkanumatti nama keenya bakka hundaa'uyyuu
walaa jaalachiisuu jaalalanii jidduutti yaa uumaa keenyatti adeemnu yeroo mara akkamitti yaa kadhannu jedhaani. Ashi bakka galatoomsiin jedha. Dhugaashiiti warroonni maswaatii yookiin immoo dadhabbii meeqa kaffalanii biyya sana keessatti sirba baasaa jirantu jira. Kana biraan immoo uummata isaanii kakaasuudhaan uummata isaanii sochoosuudhaan keessumaa artistoonni galata guddaa nurraa qabanii nuuf dadhabanii jiru jechuudha. Innaa kanaafuu ani akka mataa kiyyaatti artistoota keenyallee guddaa nuuf galatoomaa nuuf jiraadha. Tokkummaan keenya akkasumatti jabaatee itti hafuuf isiniin jedha. Iddoo jirrutti hundi keenya tokkummaa keenya haa jabeeffannu. Keessumaa immoo barana kan adda godhu Shimallis Abdiisaa, Adaanech Abeebee isaanis immoo gara fuula isaanii gara fuula uummata Oromootti naannessanii akka Finfinnee keessatti siraataan uummanni bahee kabajuu fi calaqqinsa aadaasaa akka ibsatuu fi eeyyamamee jira jechuudha hagama carrashaatti. Innaa kanaafuu nama keenya yoo jala dafnee ariifannee cabacabneefis rakkoodha. Innaa galatoomaa kanumayyuu uummata keenya dukkana keessaa baanii gara ifaatti waan ba'aniif isin immoo akka isaan hirreeffatan hora Finfinnee fi hora Aksadeetti eeyyamuu keessaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Wanta baay'ee nama gammachiisudha. Akkasuma kan baranaallee kan bireegirees akkasumatti itti nuufaa fufuu tokkummaan keenya akkasumatti itti nuufaa fufuu Oromiyaan bilisoomtu biyyi keenyas immoo biyya bilisoomee biyya aadaasaa biyya duudhaasaa kabajatee jiraatu waaqayyo nu haa taasisu isiniin jedha. Innaa kanaafuu hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa. Share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Obboleettiin teenya ergaa gabaabaa wanta dabarfattu qabda yoo ta'e asumaan dabarfadhu. Anarree akkuma ati jetteen jedha. Barri kun bara jaalalaa bara gammachuu nuuf haa ta'u. Hundumti isaaniiyyuu nuuf haa galatoomanii. Warroonni bifa babbareedoodhaan as ba'anirree warroonni immoo bifa babbareedaa yeroo jedhu waan gaarii wanta aadaa isaanii calaqqisiisu qabatanii warroota dhufanidha. Immoo saba keenyarree akka wal danda'an yookanis immoo akka aadaa isaanii hin daganne wantoonni godhu wantoota baay'ee qabatanii akkana ba'aa jiru waan ta'eef isaan hedduu isaan galateeffannaa. Arrarree ta'ee bororree ta'ee akkanumatti akka itti fufu kan immoo kana caalaa akka itti fufu barbaanna. Kanaaf saba koo bal'aa galatoomaa isin jaalannaa jedha. Okay, anillee baay'ee si galateeffadha. Ana biratti argamtee ayyaana irreechaa kanarratti wanta isheetti dhaga'amee fi wanta dabarfachuu qabdu ana biratti yookiin immoo istuudiyoo kiyya yuutuuba kiyya biratti dhuftee dabarfattee jirti. Guddaa galatoominaaf jiraadha obboleetti kiyyan jedhaani. Ayyaanni irreechaa kan gammachuu kan jaalalaa kan fiqirii siifaa ta'u siin jedha. Hundi keessan dabarsuu nama biyyatti waaqayyo nu haa taasisu. Bireegirellee guddaa biratti dabalamee waliin dabarsu nu haa taasisu siin jedha siinirree. Amiin amiin amiin. Kana caalaa kaa sitti baay'isu. Galatooma ulfaadhu siin jedha. Ayyaanni irreechaa kan gammachuu kan jaalalaa siiniif haa ta'u.